Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii keenya addaatiin har'aa waa'ee odaa shanan Oromoo maqaa fi iddoo yookaan bakka isaanitti argaman kan isin biraan ga'u ta'a. Hamma dhumaatitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Oromoon odaa shan qabaa, gadaa shan qabaa, hortee shan qabaa, bokkuu shan qaba. Odaan shananii odaa nabee godina Shawaa Bahaa, odaa bisil godina Shawaa Lixaa, odaa bulluq godina Horroo Guduruu, odaa roobaa godina Baalee, odaa bultum godina Harargee Lixaa keessatti argamu. Gadaan Oromoo shanidha. Inni tokkoffaan Birmajii, Duulloo, Michillee, Meelbaa, Roobalee. Damee Oromoo shanan immoo Maccaaf Tuulamaa, Ittuu fi Hambaanaa, Raayyaa fi Asaboo, Sabboo fi Goonaa, Sikkoof Mandoo. Akkasumas bokkuu shan qabu: bokkuu Kallachaa, bokkuu Dikkaa, bokkuu Bifaa, bokkuu Roobaa, bokkuu Horaa jedhamuun beekamu. Odaa shanan Oromoo kanneen immoo iddoo fi aanaan inni keessatti argamu gaaf laallee odaan roobaa godina Baalee aanaa Gindhiir keessatti gaafa argamu, odaan nabee Shawaa Bahaa aanaa Aqaaqii, odaa bisil immoo godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan, odaa bulluq Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo, odaa bultum godina Harargee Lixaa aanaa odaa bultum keessatti argamu. Odaalee Oromoo gurguddoo shanan gaaf tokko tokkoon laalluu. Odaanii saba Oromoo biratti mallattoo fi kabajni inni qabu guddaadha. Mukti kamiyyuu odaa fakkaatee biqileefis odaa jedhamuu akka hin dandeenye ifadha. Mukti odaa ta'ee biqile hundis Oromoo biratti walqixa kabajni hin kennamuuf. Dachee kanarratti odaan biqilurras lakkoofsaan hedduu waan ta'eef garuu odaaleen haala aadaa seenaa sabichaa keessatti yaadatamaniin bakkeen seenaaleen gurguddoon itti raawwatamtu jiru. Isaan kunis lakkoofsan shanidha. Bakkeewwan taateewwan seenaa gurguddoo yookaan Oromoo waggoota dheeraaf yaa'iiwwan adda addaa jalatti geggeessaa fi seerota hedduu jalatti tumachaa ture waan ta'aniif isaanis odaalee kaan irraa adda bahan. Odaalee gurguddoo Oromoo jedhamuun Oromoon eebba isaa keessatti waaqa odaa shanannuu dhagahi jedheetu kadhata. Odaawwan kanneenii tokko tokkoon gaaf laallu. Odaa roobaa. Odaaleen Oromoo baroota adda addaa keessatti waan ijaaramanii fi odaa roobaa akka Oromootti odaa hangafa jedhameetu beekama. Odaan kun godina Baalee aanaa Gindhiir ganda odaa keessatti argama. Odaan inni lammataa odaa nabee gaaf ta'u, odaan kun keessumattuu Oromoo Tuulamaa bakka bu'uun godina Shawaa Bahaa aanaa Aqaaqii naannoo magaalaa Dukamitti kan argamudha. Kunis yeroo dheeraaf damee odaa roobaa ta'e akka ture himama. Barreessaan Isheetuu Irranaa jedhaman garuu wiirtuu abbaa muudaa ta'uudhaan odaan nabee akka dursu eeranii itti aansuudhaan odaa roobatti ceesisan. Odaan inni sadaffaan odaa bisiliidha. Kun ammoo godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan keessatti laga Gibee, Billoo fi Geedoo gidduutti kan argamudha. Odaan kun bakkatti shanan maccaa itti wal gahan jedhameetu amanama. Odaa bulluq. Odaan kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda odaa bulluqitti kan argamudha. Odaan kun of jalatti burqaalee sagal akka qabuu fi maqaa ijoollee Jaawii Saglaliin akka moggaafame manguddoonni dubbatu. Odaan inni dhumaa immoo odaa bultum gaaf ta'u, kun immoo godina Harargee Lixaa aanaa odaa bultum keessatti magaalaa Karraa Qurquraa jedhamu irratti fageenya dhiyootti argama. Heerri Oromoo yeroo adda addaa keessaa bakkee adda addaatti labsamee ture kan guutame yookaan xumura kan argate odaa bultumitti akka ta'e ni dubbatama. Kanaafuu akkuma odaan roobaa odaa jalqabaa jedhamu, odaan bultumaa immoo odaa xumuraa jedhamuun beekama. Walumaa galatti odaaleen gurguddoon Oromoo biratti beekamtii kennameef shanan warreen kanadha. Garuu manguddoonni tokko tokko lakkoofsa odaalee kanaa 9 taasisu. Odaa shanitti seeratu tumame, 4tti ammoo seerri itti eebbifame jechuudhaan. Haaluma kanaan odaaleen afran dabalaman odaa Adoolaa Gujitti kan argamu, odaa Hullee Jimmatti kan argamu, odaa Doogii Iluu Abbaa Boorii fi odaa Gudayyaa damee odaa bisil kan ta'e odaa Mandiidaa Waaqoo jechuun ibsu. Ka'umsa odaalee kanneenii hundaa fi handhuura gadaa durii The Earliest Gadaa Center ta'uun kan amanamummaa madda walaabudha.
Akkuma waaqni uumamaa hunda bishaan walaabuu uume jedhamu akkasumas seerri fi heerri Oromoos kan bu'uureffame bakkuma kanatti jedhama. Darajjee Hinwaa Historical Significance of Odaa with Special Reference to Walaabuu in a Science, Technology and Arts Research Journal irraa kan fudhannedha. Nuuf kolchaa horaa bulaa deebanaa. Kabajamtoota keenya odaaleen gurguddoo Oromoo shanan kana fakkaatu hanga sagantaa biraatiin yeroo itti aanutti walitti deebinutti sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.